السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاجرتو بردفتوتكو إن شاء الله راهاي بوجتون ديما ترسين كيسن ولينا تو قومنتنا بريسو سندقتنا لسنين جدا إيقاني لبنا بجان قبطفة زبادي ستقلوني جاندينا لبنا في زبادي والاتفايدمون جانديناني قروا أما في لبن وبجان فايدما جتولا ay daqiiqa hedduu tursiisee jira ibidda laafaa itti godhee ibidda laafaa jala godhee turee jira jechuudha. Akkuma isin argitan ibidda hedduun xiqqeesse haala kanaan bahee jira jechuudha. Bishaan isaa jalatti galee haybiin akkatti bareedee nuuf ba'ee jira maashaallah jechaadha. Kun akkuma isin argaa jirtan bishaan jalatti galee aybiin gubbarratti ba'ee jira. Ani bishaan kana namni itti fayyadamus ni jira. Ani garuu itti fayyadamuu hin barbaadu jechuudha. Akkuma isin argitan kana fakkaata. Tola bishaan keessa safaa godhee jira. Garuu ani wanni itti fayyadamu eega bishaan keessaa baasee booda dhadhaa xiqqootti godhee soogidda sitti godhee dhadhaa sitti godhee akkasuma mixmixaallee itti godha jechuudha. Ibidda irratti xiqqoo waliin dha jechuudha. Dhadhaa waliin san booda mixmixaa fi soogidda itti godhadha. Haala kanaan qophaa'ee jira kana fakkaata. Haybiin kiyyaan isiniin